أتاني تقول قبل شهادة تنايت أما وصلني بالشاتي روزا ولين نيتمون نيتهم روزا ولين تنفت روز أديدا نجانتا أكيد أكيد بيتينيا درود لجانتا كونجرو كم إني ميقافر أبي ديمو روزا أبي دي أدى دم في استياتش شنكرتي في كل بي ببانتي نايت أيجني دم وليك كذا مكة بس ديم تكون ديبيش ما روكت إيه سوقون كباد لقم تمور رد لي دلتي بيانا شو سوقو أدد مالي ولدت ولينا كمجرو سوغو اوكي روزا أبي دي دم في استياتش أس ديفيتي سوغو كش فوني مو ولا بدون شيء سلسة بتشارع تنقف بيتات تكتي تنا ولينا بيو لا إله إلا الله أتورن حبيبتي يعني اللي روزا كان وما نجد روزا رت قافر لو سرت بيتي مي قافر نبيت عيسى روزا رت كان هنا متى كدولة مو روزا الدولة نرابا قبض هند قد إيه بيك كم فا دولة نرابا قبض جالت تاني مكة سجال لا إله إلا الله روزا مصري كيوتك كاتجر قصة سدية أفريقيا مصري كوفي كبراو فلسطين الجرا كأردن الجرا كإمارات الجرا كسعودي تجرا والله يجري والله ورب العزة من نياتا بني نعم مصو من نياتا وينا بس روزا رتي يمني من نياتا كمي برباد لا من أكنياتا يمني ويتوبيا صونا بنتنا باس نياتا بني في كامي I love you جدين I love you بكا إيشي سجال دير بدا غراج جارت مويزي بيته كش جلي تقول روزا باتي تكو سولجر سي كن نسيت لامزا أنا ما تخير روزا يو باتي تكغوتونا في دنيا دبوا سجى بات ما تكغوتو ولي دابري نياتا رات أبي أنا جالت رويسا إني روزا جري أتو مال جالت أنا قارو إندومي نابيتي بليس روزا ركوم أبو إندومي سري جالت أتو مال جتنا مزا بيتا في أندومي سيبيتا ما نقدر سيسمي ما أنا خيسة تيني أقرتامي ما كنا قريش مني لا مني جمسي آخر داو سلام والبيت والبين نابت غارا جمسي سم غارا جمسي ما تبغى تقول جرو في تجيب فيدام تمالي مال جيتو على نياتا على التنيا داروس لا علامة إيه سدوبا علامة بكشاشات أنا عايز مني خبراتي أشياء خبراتي برنداي تدوبا غارا سر أشياء ستندفو أنا ركوم كو إيه نياتا إني فيلتي كنا رولي قلتني نيان نتي فيلتي أكا الدنيا تي نياتا بريدا فيلتي وكمان روزا جالت تتانا والله أميزين روزني نقادا بر نقادا خيادا بدينا هو بدينا كنا فامالتو نياتا جالت أنا جالت وأنا وزر جالت مكوّن طبيعتي بقوم جلي بقوم بدينا جالتين أنا جالت بدينا كان ترباني وتتكا ودشني وتتكا maal jedhama waa'ee nama buddeena nyaatu irraa nu himame namni buddeena nyaatu yeroo hedduu falfale guddatalle hamza maal jettame yaa ta'u Itoophiyaa suuqna fakkaate hestii guddataa kabiraa hoo kaayuu waan nyalle namni buddeena dhugaadha dhugaa siin jedha kun riyaaliitiidha namni buddeena nyaatu guyyaa meeqaaf haa dhiisamme mee dhiisaa torbaan takkaaf dhiisaati amala keessan jarraba maal fakkaatame fakkaata namni buddeena nyaatu la ilaha illa allah kana bakkana daddalachoina alaykallah akkaataa buddeenni buddeenni tolfamu beektaati turee wacee coggaarrahee hagam tura torbaan turee lixiin isaa maadriishuu akka dhume ka garaan laaxamee dhume achi nama keessa dhufeellee maal ta'a nama keessa dhufe nama waanyoma yaaki waanyomaaf deema buddeenni baduu qaba buddeenni su danda'ame buddeenuma kana balleessaa Itoophiyaa keessa osoo buddeenni dhabame waxii maaliin nyaatta habiibti waxii qixxaadhaan nyaachuu kanaa biddeena fakkaannaa jira dhuguma kanaa biddeena fakkaata maaliif arrabsuudhaan nama arrabsuudhaan namni kun aaree coggaarree loluudhaan kabiraawo kanuma kaan ammaas waajjii kaana silloodha bar maaliif akka nu baasa akkuma ijji buddeenaa baay'attu kana ijji nama buddeena nyaatullee baay'atti jakkamii baasaa nyaata keessan hunda sirreeffattanii rabbi waliin isin argisiisu abdii kutadhu kutamiyatin jedhuani anasitti wal fuudha guyyaa sanattillee safarii siin jechaa jiran sarkiin keenya bakka tokko ta'a. Ana abdiin kutadhu ammoo garuu waan isin hin jedhu erga wal fuudhanii booda tiktokii akka nuu dhiisan kabajaaf jaalalaan isin gaafa ta'an. Katakkaan arkeen dhufeerraa. Kabajaaf jaalalaan jetti warra nama paarlaamaa rabbee waa himachuu jiru. Viidiyoo guyyaa sargisanillee odoo asirra nu baasuu baataniitiin odoo addaraashan seenin beeksisan nu laxxafanii akka namni tokkichi kaameraa hin waraabne natti tolaa beektani. Sargii manuma gara tataan jettu reekkatu. Sheeka maal bar waan ofiisi nama lambeettaniifi namni nama bara dura uffatuu qophaa'ee dhabuusi jedha biraa barutti jaaltisiini isin hin galu
أما شيء كمان سني ورما مكة أني أجا ويساف وديتي وأنا كيف أقول نفتري سنبيه كان Gaafiin tun tana dara nibde malee. Itti warra maggaatila dabbummaa itti beektamu akkami kaayidaan isaa nama nu caala onnee qabu jiraammoo. Hanga Hamzaan jilbaan lafa qabatutti hanga Hamzaan jilbaan lafa qabatee wanna jedhutti ani abdiin kutadhu abadan namni tokkichi nuna nawwinaan. Yaa Rabbi na jaala baas. Laa isin maan abdii haa kutattu malee sargiin keenya bakka tokko taa'aa jedhean. Laa bakkata kan ta'u. Gizee isin dargaggeessaa waliin dhaabatu ana abbaa ijoollee shanii waliin maaltu na dhaabe. Abbaan ijoollee shanii kabaja qabaa. Haaluma godhatu. Abaaramtu tarii gara rabbitti dabartetti. Abdiin kumee bar yoom dubbiin natti kennanii miyuutii qabatee bar akkanatti ta'a bar. Haadha ati rabbi jedhi yoomuma abdii kutatte qoye sima abdii kutattuun argine baran jireenya kee keessatti. Haadha faateen tuqina namni haadha faatee tuqina nama na tuqe waan ofiin tuqina bismillaahi rahmaan rahim nutti qaamutti jiranii. Obsaan ta'aa jirra. Laabaan turabaa namni walii yaade yoo wal ga'e waliin taphataa. Asuma jirra malee guddaallee waliin ga'e. Amiin amiin. Namuu dalagaa gargaraatiin oola. Bismillaahi rahmaan rahim. Rabbi aadaa muraada keessa rabbi si taabut. Rabbi aadaa abbaa keenya warra qabrii keessa jira rabbi jannataan haa yaadatu. Yaa Rabbi. Amiin amiin amiin. Yaa Rabbi kiyya warra nuun adda baafte biyyee keessa keessa warra dukkana keessa keessa. Nugubbaa jirra warra nugala keessa yaa Rabbi jannataan nu yaadatu. Yaa Rabbi jannataan nu yaadatu. Bismillah. Hedduu du'aataa hedduu ulamaa akka addabtanii waliin dadhabdanii sheekama aljazaa keessan duniyaatti illee kheyriin akiratti illee jannataan rabbi isin haa qabatu. Rabbi muraada Amiin amiin. ya bismillah rabbi muraada keetti haa gahu. Jattiin nanaatiin nuti nama mara kabajaa nama maraa taata. Rabbiin umrii kee ol si haa gahu. Rabbi umrii dheertuu si haa gahu. Amiin amiin. Simmaan maalumaan baate maalumaan baate huduman turre bismillah irratti dafee si haa baate dafee as keessaa si haa baate. Amiin gochuu amfi badhaa. Amiin 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 yaa Rabbi yaa Allah. Amiin amiin amiin. Amiin wallahi. Fayyaa guutuu rabbi si haa kennu. Hamdaas rabbi si guutee. Amiin amiin amiin. Rabbi biyya kana keessaa illee rabbi Aisha sillee waan ati yaadde rabbi si guutee rabbi si haa milkeessu. Nama afoo qaaliidhaatti guyyaa qiyaamaa saanqatuu miti nama milkaa'u rabbi si naa taasisu. Abdii Amiin amiin amiin. mana rabbi si haa yaadatu. Duniyaa yoo dhabde nama biraallee fudhanna wallahi. Duniyaa yoo dhabde nama galallallee wanni dalagaa wanni waan biraatiin hin argamne maal inni jennaan imaana rabbi imaana si haa kennu. Oolaa keessa waan ati yaadde rabbi si haa kennu. Amiin amiin amiin. Amiin amiin. Rabbiin baay'ee ati tajaajiluu deemfatte bismillaahi rabbi nuu haa fayyisu. Amiin amiin. Haa fayyisu yaa rabbi nuu fayyisu yaa rabbi. Hunda keessa rabbi sina keessa rabbi sina yaadatu. Afuuraan Awo mabruk ka sahibi bagar bisi gammachiise waan riyyaan tantee agarte baga agarte. Habibi. Waan nasriin faate agartee dhiin. Waan nasriin faana garan kaabar khaani beet ama soddome fuudhe. Big. Ama soddome fuudheeti torbaan akkasii hiriyoota isaa bira dhufan beekte. Eeshi. Hiriyoota isaa akkanan taalee wallahi nama rifachiiftan jee. Amma isinida oomu bultanii iftanii jeen bara. Garuu ulfaatu ani ka gaafatu barbaadu gurmeessa. Ani takka waan akkasillee mukaa koreena gargaru jaalalli halaalaa kun ulfaatu. Wallahi ulfaatu yoo abbaan waa hunda kumaatu turteessa beekte. Wani fi dubbiin halaalaa kun xiqqishoo
akka dubbii ugaa wal bira jiranii sanii miti. Waa hunda siiriyaas godhuu dhabuudha. Yoo hunda siiriyaas goote xiqqoo amriin ni jabaatti beeyte. Abo gisee jaalala tukkusii kanatti faa wallaa waa lambeetaa dur nu mana madaameetitti yoo jaalanne akka xalaba haaluu keessaniif namni guddaba. Amma beektaa. Yeroo Dubaay itti ani maal beeka garuu. Amma Nasri maal inni beektaa jara populaa. Sooma baay'isaa maraafuu sooma. Biyya kamsaa fi wiixataa keessattuu. Anaa soomanaan kabajee poosti gurra garee dhiyootan. Soomuun immoo dirqama kaambanis kan qoraa jedhuutu walirraa cuftanii. Waalaikum salaam warahmatullah. Wal baradhaa. Biyyaati waliin beeytanis wal bartanaaf sheeku nama fuula kee dura jirti. Asitti assalaamu alaikum. Ana obboleessa ana yaadaa homaa na sodaattu. Akkasii caffeen dhufnaa wanta itti ani lama kino sodaa kiyya tokko seene ani lama adaba godhee haasaa ammarraa kino. Iya boomsa. Yee. Alaikum salaam warahmatullahi alaikum. Baaboo baal taate markaba irra goonaa markaba ni beektaame. Yookaan markaba irraa yookaan maarsira turbanee goonoo. Billah aleek. Akka isiin naatee markaba irra kan dhaabbattee akka haftutti. Garuu layyatti waan jedhu yoo hojjetu barbaadan qabrii firaa'uu na bira godhata. Nasrii kana gabbuusuun geessa. Awwaala kechiiru. Daqiiqaa lama booda si gabbuusa jechi kanaa tokko sirraa ba'e. Firaa'uunaaf akkam beektaa garuu? Aruuzni keessa rakkoo ta'uu qabu addunyaarraa Oromoon itti irratti hirmaachuu qabdi. Aruuza akkasiiti bara aruuza kanumatti jechuun aruuza ijoollee kanaa miti bara aruuza. Ameerikarraa, Awuroopparraa, Eeshiyaarraa bakka hundarraa dhufuu qaban Kaayiroon tun qiyaamaan ta'uu qabdi. Qabdi. Bara Kaayiroo tana tokkoffaarra Kaayiroo tun duraan biyya amantaan qabne beektaa namni baay'ee gizii asirraa waa bahan naman amansiisu asitti immas haala badaa deema ammas Dubaay wal lolaa tokko deema. Waa badaa tokko dhagaama beektaa abbaan jaalalaa as fuudhee ziggodhee waan bareedu takka gadhaabee hawaasa Dubaay walitti araarsee amma soddaa kana duraan Nasrii waliin dubbisu miseenjeraan gizee takka namu haay waliin jabanee namni waliin dubbisu jiru. Khiyaar akkasi namoota Dubaay kana hundaanuu waliin bu'iinsa guddaa deemaa ture ni beektanii gaafa binaa Jaziiraalee achi jiru. Biyyoota garagaraarraa biyya Kaayiroo tana wanni bahaa waan gurratti tollee maal jedhan garuu marraa tana abbaan jaalalaa dhufee waan ajaa'ibaa isin as baase. Waan ajaa'ibaati. Wallahi nagaa guddaa dareetti haadha jaalalaati. Baqaroota Kaayiroo kana waliin akka walta kabaabarree jiraatu nu godhe beektaa durriyyoo ofirraa dadhabne gizee mara ajandaa nu godhatti. Hamzaan abbaa falaati maqaan isaa fala buute beektaa dhufee. Nasri kafaarfamuu qabu Hamzaa qofaatti guddoon ashittiidha tafaarfamuu qabdu. Haati araaraa haati nagaa isiidha. Maaloo so asitti illee gurguranne komishinii jiitutti arganna amma miskiina kanarraa maal fuuna warra rifuujii irraa boolti nu argannu jiru. Isiin riskii baay'ee nu qabne malee homaa wanti sii galatoonfannu jiru warra Kanaadaa kana waliin tattarattarree silaa yookiin warra Ameerikaa kanatti waa jennaa ture waan jiituu irraa fudhannee yoo leenca lama sadii illee taate. Gatii wayyaa. Afaan nu qabne maali sii galatoonfanna tana. Inni akka marattu nagaa buuse durriyyee Kaayiroo nurraa qabe beektaa amma soddaan nuun jetti durriyyoota maali kashlabboota Dubaay kan nuun jettu marti. Amma soddaa akkam jirtan jettee bakka inni maran nu jalaa ol kaati. Ilmee Hamza. Nu as kabbare. Akka feeti gurmeessaa. Chaaffii akkami? Maali jiru? Afeerraa dheegaa jirra Hamza. Chaaffii. Waan sanbar wanniin godhee maali beektaa itti qophaawaadha warroonni biyya biraarraa dhufuu dandeessan. Fuula duraan godhee baay'ee waan san. Garreen. Neesuma warri warri biyya keessaa achuma taaptaaf goote. gummaa gumnamoo Soddaa. naannoo himaa qaba. Nageemsa.
Shiroo barbarree fa'aa ergaa fi biyyarraa damma fa'a. Waan akka salla ammaatti deema sanyaadha. Aleksi waan kana sirri biraan naagaa dhaamsa kana Aleksi damma as fiddaa damma nyaanneeti hojii boonsina. Isinumaa hojii guddaa si harkaa qabaa Aleksi ati. Maal taate? Tajjiina quufi. Caffeera misaa kaayiroo tana wedee jeet. Kareetiin dhuftee asirra haa gootee abbaan fedhe siyaasee haaru. Nasri dubbisuu feetanii jee kabaja yaamee si dubbisanii. Bakka kana duraan ajandaa ta'a jedhee ajandaa nagooti jarattiin tun beeyta. Karama jarri ittiin si zorsi duree nagabde yoo barbaadde ijoollee moo'ii shamara si ergitee sima bira teessistee fotoo kaastee barbaadde sanuma ol darbiti. Yaa sidii gane. Haga feete soo feeyte warra kaayiroo jala ajandaa isaanii jalaan baatu beeyta. Amma dhiifame barbaadde hundi jedhe. Namni hedduu waan kanaaf kaayiroo dheessa. Yaa. Amma eega soddaa taane namni nuti kun jiru kaasni soddaa kiyya jala dheessaa kaani Ustaaz Riyaadii fa'aa jala dheessaa. Ani immoo akiid dhufuun kiyya nafu shakkii takkaan malee itti waggaa tokko waan hin caalle keessatti ni dhufa. Wajjin deemnaan eenyu nasri gaafa deemtu natti himi. Wallahi isitti barame caffee kiyya. Hin deemna. Hidha kana namni almu salaata beektaa.